Akka abbaa keessanii kan isinii ta'uu barbaadan. Yookaan maal na godhuu barbaadan. Yookaan kanurra humna qabu sanii fi paawora san rabbi kenneef as baafadhu natti. Hin jiru. Sekandii takka waa'ee keetii kaasa'u hin jiru. Kasiin fayyadamu hedduudha. Kasi fayyadu garuu hin jiru. Kasii faasa'u hedduudha. Soba. Garuu haasawni siif haasa'u mootummaa si arrabsuun si faayidaan qabu. Mootummaa si arrabsuun abiyyi si arrabsuun si hallayyeetti galchuudha. Si hallayyeetti galchuudha. Laa naaf hin arrabsiin ichuma taa'e. Mootummaa si hudduu si arrabsuun feestaala sitti maree viidiyoo san gagallakkisuun sifa adagaadha malee waan si jaalateef sagalee si ta'utu jira sitti fakkaatin. Biyya teenya maqaa balleessite siin jedhe ichuma si qaba jarri. Seeraan ala galteen lammata kana nagootaa siin jaa biyyattii maqaa balleessitaa siin jaa. Obboleeyyan kiyya. Seeraan ala gala yoo jette waan biraatii miti. Ani yoo godhitee godhiin siin jaa barshanyii maal taate. Yoo nu taate nu godhiin siin jaa barshanyii nin godhaa bar. Waan siin fayyadne kamittiin godhaa. Waan sirraa adagaa narraa adagatti narraa si darbu kamittiin godhaa. Hangana wallaalaadhaan mee atuu laalee kaawaniin siin jee irraa. Mee dubbiin tamtu namaa liqinfamaa. Mee shamarran biyyattii laalaa kaa. Mee dargaggoo biyyattii hawwaniif manguddoon biyyattii laalaa mee waan hin jiru kana. Mee laalaa. Mee dargaggoo biyyattii laali. Tasuutii jirtus. Mee kamtu irra nu baasa. Laali. Viizaadhaan deemuu qabna. Biyyoota. Maallaqa Suudii deeyinuu san cinaan baafu. Biyya takka illee dhabuudhaaf. Kabajamoodhu nuti seera. Imbaasiin keenyaas yoo rakkanne eenyumti nuti kun danda'u qomoo wal qabannee deemna viizaadhaan waan deemneef. Sanumaan iqaamaa nuu baasaa jennee namatti hin rakkannu ifiifuu baafannaa. Paaspoortii isa waan qabnu. Paaspoortii jechuun isna iisi waan guddaadha. Kana hundaa sumarraan isin himaa. Dhufeetiin isin himaa. Yeroo lammataa irratti kana hundaan asirraa isin barsiisa. Akka malee hordofaa. Yeroo ta'an TikTok fayyadamaa. Yeroo kaan kottaati asiin fayyadamaa. Kottaa laalaa. An TikTok gubbaan dhufu. Maaliif? Kitaaba waan as gubbaa dalaguuf. Wanni naasa'u jiru kun kitaaba beekumsa. Dhaloonni baruutis akka waan amma asii qabamne dhaloota kanaaniin dhaloota baruu barsiisa. An dubbii laaftee mitana jirtu. Dhimma hedduudhaan qaba. Beekumsaan sii kaaya. Beekumsa san itti fayyadamuu dhabuun kee sun dhimma keeti. An dirqama lammummaatii fi dirqama obboleeyyummaa waliin qabnu dhaloota wajji qabnuun dabarfadhaa. Hangaan lubbuun jiru waan hin qabnu isin wajjin qooddadhaa. Taqabdanii naaf kennitan tan hin qabu isiniif hin kenna. Yoon qoloo qabaadde isin wajjin nyaadha. Yoon qabaadde isin wajjin nyaattan dhabnutti madhiifna. Akkanatti hin beeka. Akka obboleessaa fi obboleettiitti akka obboleessaa fi obboleessatti wal mari'anna jechuudha. Haala nu baasu irratti. Ani hoogganaa miti. Hoogganaa ta'uuf ijin ijaan kan beeku. Hoogganaa waan jaamus hin beeku. Mootummaa biyya bulchuun beeka. Mootummaa biyya bulchuu garuu furmaata. Hanga biyya harkaa qabutti ittiin fayyadamuu danda'uudha qabna. Dantaa mataa keenyaa beekuu qabna. Isaa hojii oololuu waan biraati. Abbichi siyaasaa hojii oololuu ati maali? Abbaan siyaasaa abbaan wal mo'ate. Siyaa bulchu hoggaa Jawaar mo'ates Jawaar jalatti deema. Hoggaa kun mo'ates kana jala deema. Hoggaa Kadir mo'ates Kadir jala deema. Hoggaa Abiyyi mo'ates Abiyyi hin fayyadami. Uummanni addunyaa kana akkasii. Si qofa miti. Dantaa mataa keetii beeki. Jawaaris dantaa mataa keetiitiif barbaadi. Abiyyis dantaa mataa keetiitiif barbaada. Kadiris dantaa mataa keetiitiif.
Marroos dantaa mataa keetii. Garuu ka qulfii harkaa qabu san hin fayyadamii. Ka yeroo sanitti si baasu. Osoo abiyyi qulfii harkaa qabu Kadir qulfii harkaa hin qabne hin barbaadin. Ati uummata waan taateef. Gaafa Jawaar mo'ates Jawaartu biyya bulchu jira isa jala deemta. Kun Ogaa Kadir mo'ates Kadiruma jala deemta. Biyya harkaa qaba waan hunda sii godhuu danda'a. Osoo waan takka Kadir sii godhuu hin dandeenye. Ka biyyaa sarkaan qabne Kadir jala hin deemin kaa. Wee. Me maaliin sii godha ka biyya harkaan qabu xayyaaraan qabu maaliin sii galcha. Waa hunda harkaa qabu ka paaspoortii sii baasu. Waa hunda ka sii baasu abiyyi. Amma harkaa qabu rabbuma kenneef. Ati uummata isaan fayyadami. Siyaasa beeku jechuun isa kana jechuudha. Amma Kadir waa takka harkaan qabu. Amma Jawaar waa tokko hin qabu. Marroon waa tokko hin qabu. Ka harkaa qabu abiyyi. Shanyiti. Jawaaris kanuma ammas siinjee kana siinjaa. Siinjee jira salaam siin jechuun nagaya siin jechuun Jawaar. Abiyyi torkaa qabaa nagaya mootummaa wajjin jiraadhu siin jechuudha. Jawaar hanga ofoofee jira. Kadiris hanga ofoofee jira. Marroonis hanga ofoofee jira. Daawwit Ibsaatis hanga ofoofee jira. Araarso Biqilaatis hanga ofoofee jira makiinaa siin. Walii galatti maka oofaa jiru hunda abiyyi. Ifa. Manaan biyyatti ijaarradheettu abiyyi. Baqataa kiyyaan biyyatti galchoo enne abiyyi. Marroonis Jawaaris biyyatti hin galeennan qulfiin isaanii abiyyi malee hin jiru. Ifin galuu hin danda'an. Kadiris sanuma. Perfect na. Dhugaa yoo walitti haasofni maal sabada? Kan isaa kana abiyyi kana fide hoo Jawaaruma fa'aadha qabsoodhaan. Kadiruma fa'a, marruma fa'a, suma fa'a, ana fa'a, sii fa'a. Kanuma kaa. Abiyyis bakka irraa dhufe hin jiru qabsoo keenyaan malee. Nuuf fidatee beeyi. Waan qabsoo keenyaan fidanne kabalamnus dhiitamnus itti fayyadamuudha kaa jedhana. Hin kabalamnuun dhiitamnuun eessa jirti? Kanuma kaa. Ka ajjeefamee isaa ajjeefamee miti. Ka jiru immoo itti fayyadamuu qabna kaa. Shanyiti jedhanamoo.